Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota beekikoo jalatti argamtan marti keessanuu nagaa fi kabajaan onni irraa isiniif qabu bakka jirtanitti isin kabajachaa. Egaa akkuma beekamu uffata gosa addaa qeeraan uffata aadaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf dheebotaa kan turre gosa kanneen isin kan barbaadan isin dhiyeessee jira. Egaa maalummaa keenyaan boonuun mirga isaa argannee jirra. Galanni Rabbiin badiin alaabaa keenya kanaaf wareegama lubbuu qaalii kan godhan abbootiin keenya meeqatu darbanii jirani. Nu immoo wareegama isaaniin dhaloonni qubee kunoo har'a geenyee maalummaa keenyaan boonnee bilisummaa dhufee aadaa keenyaan faayamnee Oromummaa keenya falmachaa jirra. So uffata barbaadan ana biraa argachuu dandeessu. Komentii jalatti yaada keessan naaf kaa'aa. Karaa yuutuubis ta'e karaa beejii bakka barbaadanitti isiniif erguu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan yuutuubii kiyya sabiskiraabii kan hin goone sabiskiraayib gootanii miseensa akka nuuf taatan kabajaan isin gaafanna. Maqaan yuutuubii kiyya Hawwishaa yuutuub waan jedha. Uffata gosa barbaadantu jira jechuudha. Waan barbaadan keessaa xalabachuu dandeessu. Yaada keessan komentii jalatti naaf kaa'aa. Egaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwa. Uummata Oromoo gidduutti Rabbiin tokkummaa haa buusu. Hayyoota keenya illee Rabbiin haa tokkoomsu jennee du'aa eegoona. Egaa walirraa bannees jirra. Inshaallah yoo Rabbiin jedhee walitti deebina. Gama liiviitiinis ta'e Rabbiin biyya keenya nagaa buusu jennee du'aa eegoona. Turtii gaarii isiniif hawwa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota beekikoo jalatti argamtan marti keessanuu nagaa fi kabajaan onni irraa isiniif qabu bakka jirtanitti isin kabajachaa. Egaa akkuma